Godina Gujii lixaatti Bultoonni 60 gabaa giddu galeessaaf dhiyeessuuf hojjetamaa jiraachuu waajjirri qonnaa fi qabeenya uumamaa godinichaa beeksise. Qonnaan bultoonni aanaa Hamballaa Waamannaa buna sanyii fooyya'ee oomishaa jiranirraa bu'aa gaarii argachaa jiraachuu himaniiru. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Gujii lixaa akka taanutti dhiyeessina. Qonnaan bultoonni godina Gujii lixaa aanaa Hamballaa Waamannaa muuxannoo fi gorsa ogeeyyii qonnaa irraa argatanitti fayyadamuu fi buna sanyii fooyya'aa oomishuun jiruun isaanii fooyya'aa akka jiru ibsan. Bunni kan amma isin dhaggitan kana itti dhiiseen jiru aramaa hojjechiifadha. Sirriitti malee diimaa keessa qocee filchiisee algaa gubbaa goffadha. Bu'aan nuti bunarraa argannu akkuma jedhametti gatii guddaa argachuu jirra ammaan tana. Mootummaanis akkuma bunarra xiyyeeffatee hojii hojjechaa jiru irratti amma gatii isaa naannoo akka mootummaan jedhetti naannoo qarshii 25 kaa'uuti jedhame irratti amma nuti kallatuma kanaan bu'aa gugurdaa irraa argachaa jirra. Kanaan dura hubannoo dhabuun buna isaanii biyyoo irratti gogsaa akka turan himanii yeroo ammaa hubannoo argataniin buna qulqullina isaa eeggate gabaaf dhiyeessaa jiraachuu himaniiru. Qonnaan bultoonni aanichaa kun muuxannoo walirraa fudhachaa akka jiranii fi gara investimentiitti ce'uuf cimanii hojjechaa jiraachuus himaniiru. Akkaataan hojii hojjetaa jirullee argaa jirra waan ta'eef tariitii ispeeshaalii amma inni gosu kana nuti illee immoo muuxannoo isarraa arganne qotee bulaan keenya akkaataa inni amma itti deemaa jiru kanarratti akka inni hundi isaa wal fakkaatee ka'ee akka inni hojjetuu fi karoora qabna. Buna sartoo jedhan kana piroojeektii ka jedhan kana akkana dhaabe. Yogguma kan hojjedhu kanallee kana bira hiriiru ka cinaati jiru kana jajjabeessu di'eedha. Yeroo qaraati lafa ciree lafatti anna. Dhoqqee looniitiin laqaalladhe akkasan. Amma duubarratti di'een na bira hiriirtee siriira ijaariettee siree gubbaa goffan. Itti gaafatamaa itti aanaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa aanaa Hamballaa Waamannaa obbo Gammadaa Alaakee qonnaan bultoonni kanaan dura abbootii qabeenyaaf buna dhiyeessaa turan wayita ammaa of danda'anii gabaaf akka dhiyeessan taasisaa jiraachuu dubbataniiru. Akka aanichaatti qonnaan bultoota adda duree ta'an 42 gara investimentiitti ceesisuufis hojjetamaa jira jedhan. Qonnaan bultoota adda duree filannee kunuunsa isaarraa kaasee akka inni ce'u gara investimentiitti akka inni ce'u hubannaa kennaa tureerraa fi jechuudha. Qonnaan bulaan keenya tanaan qara abbootii qabeenyaa jalatti deebi'ee abbootii qabeenyaa waliin hojjetaa tureera. In ta'u jennee qonnaan bulaa keenya hubachiinne qonnaan bulaan keenya hubate ispeeshaalii mataa isaa qopheeffatee siree mataa isaa qopheeffatee gara gabaa giddu galeessaatti dhiyeessisaaf qophiirra jira. Bara kanas qonnaan bulaa 41 42 dhiira 33 dubartii 4 hiceesin nannee karoorfanneera. Walitti hidhamiinsa gabaa mijataa uumuudhaan bara kana akka godinichaatti Bultoonni 60 gabaa giddu galeessatiif dhiyeessuuf qophiin taasifamaa jira.